Haay hordoftoota keenya jirra jirtu nageenyi waaqayyo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha nutis jirra nagaa keenya hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii akkami nagaa keessanii jirtu nutis jirra fayyaa keenya galanni gooftaatti haa tolu jiruuf jireenya hundiyyuu bareeda xiqqoo har'a funyaanii nanaasaa jira jechuudha utaalloon qabee samuna kana na coreessa waaqa baduun kiyya immoo utaallonis na qabee na dhukkubee na cocoreessaa intarneetiinis baay'ee na hojjetaan jiru intarneetiin baay'ee na rakkisaa jira jechuudha maagannaadha maankaasoo fidattee wayyaa ibir innaa hordoftoota keenyaa haala kanaanii ajjaan illee nama garaatti baatu bareeda miti jedhanii maaliif jennaan mucaa furdisaa ajjaan hin dhugamuu jedhu yeroo garaatti baatanii garuu waan hundaatti naqachuudha hin beektu aynata baay'eetu itti nam'aa ajjaatti garuu aynaticha buriisatti naqachuudha kunuunsa argitanii ocholoonii qopheesseen jira abishii feestaala irratti nannaqee amma wanna ta'utti kunoo dimbilaallis jira asii wannoos biteen jira suufii jechuudhaan ganaa ammasneetu itti goona jechuudha baay'ee miti xiqqoodhaasti jallisi caala baay'ee miti ammanatu jira xiqqoodhaa jechuudha kuni nan dhuga jedheetani waaqa utaalloon baay'ee na qabeera mana kimii deemnaan qoricha naa kennuu didan jechuudha ijaa wanni adda addaa waan hin qabneef qibaatii hin qabu waan ta'eef rakkoo hin qabu garuu midhaan adda addaa walitti dabalatan qibaatii horataa inni immoo sirrii miti jechuudha nama garaatti baatuuf inni kanaaf jedheeni ajjaa kun akkasittiin ammasaa jirra ajjaa nan daaksisa immoo qiidhaafi haala kana keessa irraa utaalloon nu ajjeesee waaqa baay'ee na dhukkuba jechuudha jidduu kana innaa kana isiniin jedhu akkam isin jirtu nagaa keessan miti caaltu tammasaa jira argita miti manda jarratti tammasaa jirti kushiinaan tammasna inneetu qilleensi baay'ee jira ala keessa elektiriikii moonaan lokkosaa'een ganan kanaaf lokkosaa'een dhiise asirratti xixinneessinee ammasaa jira jechuudha geessinee daaksisuu fi akkami isin biraa ayyaanni maal fakkaata nagaadha miti ayyaanni akkamii namatti tolaa qophiin ayyaana akkamii nu biraa bareedduudha isiniin jennaa kun guyyaa ayyaanaatiin mooqii mooquufi innaa akkana kaa caaltuu nagaa gaafattuun caaltuunis nagaa si na gaafattu viidiyoon keenya gabaabduudha jechuudha akkasi kaa wanti jiru jechuudhaan nagaa gaafadhuun kaa nagaa keessanii nuti nagaadha bagatti isin ga'e nagaa kanarra maal nare waan biraa maal jettaan akkamii hojiin banime balbala sanaa ba'u tisiisa guddicha waan ta'e mana keessa fiigaa argitanii akkanumatti dhiisi qoy lazala jira hubaa ba'u inni akkanaan haala kanaan caaltuun kana ammasaa jirti jechuudha ajjaa hojjetaa jirti naaf jechuudha ocholoonillee akaamadhuma bite xinnoo jechuudha xinnoon itti dabalaa abishiis biteera suufiis biteen jira ina inni irraa baasi bakka maaliin qabattee carqii caaltuun baalamoo waan miteeri ajjaa hojjetaa jirti gaafa nda'us naa hojjetti ajjaa yaa taa'u manum keessaafi malee amma kanan dhugaan iyyuu amma utaalloon irraa badutti gundorra hangodhiin hin gubaa wannoon madabaraan ho'aa taana baay'ataa itti guddaa isaatti goote
በቃ አስታዳይስ እስኪ ሰታዳይ በቃ እና ከነሲን ጀናን ወርደፍቶተ ኬኛ ayyaanni bareedaa qophii ayyaanaa dhumarra jirra waan hojjennu immoo isinitti mul'isna jechuudha ayyaanaa fi ammaaf garuu kunuu mooqii gochaa jirra jechuudha ajjaa ammasaa jirra daaksisuu fi ganaa ka ayyaana waan ta'e waa baay'ee hojjetama isinitti mul'ifna jechuudha yoo intarneetiin hojjete inshaallah jechuudha laayik sheer godhaa jedhin caaltu like share goda ciao bye bye isinin jenna bye sin jalanna sin kabazna nagaan uftaa ciao